Noor TV. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota TV Nuur. Kun qophii galaa dargaggootaati. Qophiin galaa dargaggootaa kenna yeroo hundaa mata duree garaagaraatiin dargaggoota barnoota lachuu horataniin isinii dhiyaatu har'allee akkuma itti fufeetti jira. Qophii kenna as dura dabarsine keessatti mata dureewwan garaagaraa irraa haasofnee mari'anneetiin hin jirra. Qophii kenna kutaa shanaffaa keessatti dargaggoo Islaamaa fi yeroo waan jedhu waliin ilaalleetiin hin turre. Guyyaa har'aa kutaa jahaffaadhaan mata duree dargaggoo Islaamaaf kaayyoo isaa jedhu qabannee isinii dhiyaanneetiin hin jirra. Amma xumura qophii kennaatitti nu faana bu'aa nu hordofaa. Toleme keessummoota keenyaa duraan dursee kabaja keenya awwaattaniitiin asitti argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jecha mee sagantaa keenya har'aatti seenu dura daawwattoota keenya wal bara. Fedhaan Amin jedhanii qorataa barreessaa fi ogeessa miidiyaati. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barataa Ismail Haji Abdurroo, Haji Ismail Naanjani, barataa Yuunivarsiitii Finfinnee fi sagantaa bareedaa galaa dargaggootaa jedhu kan dargaggoonni waan ofii maal dubbatan, dargaggoonni waan isaan keessa jiru waan irra jiran maal dubbatan sagantaa jiru dargaggoonni sagantaa dargaggoota sagantaa bareedaa kanarra nu affeeruu keessaniif galatoomaa jecha inshaallah. Tole mee guddaa galatooma akka Ismaa'il sagantaa kanarratti keessummaa taatanii dhimmi dargaggoota na ilaallataa. Dhimmi dargaggoo dhimma kiyya. Waa'ee kiyyaa dargaggeessaaf beekumsa rabbina kenna irraa waan rabbina laafis irraa ergaa gabaabduu dabarsuu barbaada jettanii as istuudiyoo keenyatti nu argamuu keessaniif guddaa galatooma isin jenna. Mee sagantaan keenya har'aa dargaggootaaf kaayyoo isaa waan jedhu dargaggoonni Islaamaa kaayyoon jiraachuu keessatti akkam jira waan jedhu irraa kan waliin laallu ta'a. Mee sagantaa keenyatti seenuun dura kaayyoo jechuun maali? Maalummaan kaayyoo waan tokko osoo ibsa isaatiitti hin seenne dura osoo waan isaatiitti hin seenne dura kan dursu maalummaa isaa beekuudha. Maalummaa wanta sanii beekuudha. Kanaaf mee kaayyoon maali? Kaayyoo jechuun maal jechuudha? رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله. كايو جتون أكا hayyoonni garaagaraa fi beektonni garaagaraa hiikanitti hiikaa garaagaraa kan qabuu fi namootattis waan hiika garaagaraa qabudha. Isa keessaa jeneraal akka waliigalaatitti hiikni isaa kaayyoo jechuun yaada, ilaalchaa fi karoora dalagaa keenya tokko galmaan gahuudha nu qabnu jechuudha. Kaayyoo jechuun kana malees ijjennoo nu dalagaa keenyaaf wanta dalagnu tokkoof amma dalagaa jiruuf fuulduratti dalagnuuf qabnudha jenneellee hiikuu dandeenya. Karaa biraatiin immoo hiikan isaa kaayyoo jechuun niyyaadha jechuullee ni dandeenya. Maali jennaaniin kaayyoon wanta nu waan tokko dalaguuf yeroo ammaa irra dhaabbannee qabaannudha. Niyyaan akkuma ergamaan rabbii hadiisa sallallahu alaihi wasallam hadiisa Umar odeesse keessatti innamal a'maalu binniyyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa hadiis isaan jiran keessatti namaaf waanuma inni niyyatetu isaaf jira waan inni yaade niyyaa jechuun qasdu shay'in waan tokko yaaduu jechuudha. Dalagaa wayii tokko irratti waan tokko kan gara fuulduraatitti yaaduutu niyyaadha. Kanaafuu niyyaa kaayyoo jechuun niyyaa jechuun illee ni ta'a. Akka hayyoonni garaagaraa akka Jeems Kaaningihaam, Artuur Miilarii fi Joorji Dooraan hiikanitti immoo kaayyoon kaayyoo ta'uudhaaf jechi kaayyoo jedhuu fi hawwii. Kaayyoo jechuun fedhiidha. Waan fedhii of keessatti qabatu. Kaayyoo jechuun dirqama waashaba of keessatti qabachuu qabaa jiran. Innis jechi ismaart jedhuun bakka buusanii ibsan kaayyoo kan jedhu kan. Ismaart jechuun jecha qubee shan of keessaa qabudha. Jechi shanan kan yoo qabatin akkanuma hawwinaa ta'e maqullaadha malee kaayyoo guutuu hin danda'u jedhanii ibsan. Ismaartii keessaa tokkoffaan esiin tun ispeekfik waan jettu bakka buuti. Clear in the well defined jechuudha. Innis wanti kaayyeffannu san irratti adda baasuudha. Waan tokko hin kaayyeffatte yoo ta'e walitti magoo osoo hin ta'in waan kaayyeffattu san kana jettee waan tokko bakka
ani miiliyeenara ta'a. Ani doktora ta'a yoo jette akkasitti adda baasti. Ani aalima ta'a yoo jette akkasitti adda baasti. Jannata seenuu qabda jettee kaayeffatte. Kaayeffattu malee waan ta'eef adda baasuu qabda ispeekfikii. Inni lammaffaa miizharabil ta'uu qaba. Emmi smart, emmi miizharabil. Wanni kun waan lakkaawamu, waan qabatamaa tokko, waan kaayeffate san akkumatti hawwii yookiin abjuu ta'uu qabu, waan qabatamuu danda'u ta'uu qaba. Inni itti aanu immoo arriidha. Smart kan jedhu irratti arriin sun realistic or relevantiidha jedha. Inni isa jechuun waan lafatti realistic waan dhugaa ta'e yookiin waan anaa wal madaalu waanuma argi ka'een kaayeffatu anaa wal madaalu qaba. Kaayyoo jedheetumaan waanuma hin taane walitti qabu sun anaatti galaa wanni kun anaa wajjin wal madaala waan jedhu laallamuu qabaa jedhanii hayyoonni sadan kun hin kan. Inni itti aanu immoo eetu jira qubee kana keessa smaartii keessa een achievable waan kaappaasiitiin kiyya dandeettiin kiyya waan san milkeessuu danda'u waan milkaa'uu danda'u ta'uu qaba. Lafumaa kee asumaa gara samii ol baha jedhee kaayeffachuu qaba. Waan san milkeessaa waan jedhu of keessatti qabachuu qabaa jechuudha kaayyoon. Inni dhumaa immoo tiidha taayim baawundi yeroodhaan kaayeffama. Kaayyoon akkanumatti hin hojjedhaa osoo hin ta'in yookiin galmaan gahaa waan jedhu kana yeroon kaayuu qabna. Haganatti waan kana keessatti yeroo kana keessatti jennee yoo yeroon kenne kaayyoo hiika isaa guutuu argataa jedhanii akkatti hiikan. Kanaafuu kaayyoon wanta hiika bal'aa fi hiika garagaraa qabudha. Kanaafuu jechoonni shanan kun baay'ee kaayyoo ibsuu irratti jechoota akkaan influensi jecha kana waan kaayyoo kan ibsanidha. Kanaafuu kaayyoon gabaabumatti kana jedhee ibsa. Tolee guddaa galatoomi kaamee daawwattoota keenya qophiin keenya malee akkuma itti fufetti jira. Kaayyoon maal akka ta'e obboleessi keenya bal'iseetiniin tolchee nu ibseetiniin jira. Mee obboleessi keenya Ridwaan mee kaayyoo maalummaa kaayyoo Ismaa'il waan hedduu dubbateetiniin jira. Kanaaf mee kaayyoon eega kana ta'e barbaachisummaan isaa maali? Faayidaan isaa maali? Waan isaa eega beekne faayidaan ilmi namaa kaayyoo kaayyeffatuuf wanni namni kaayyoo wahii godhatee kuni kaayyoo kiyya kaayyoo kanaaf jiraadha jedheetii lafa kanarra jiraatuuf maali? Galatoomii kaayyoo jechuun akkuma obboleessi kiyya ibse kana akkuma isaan immoo barbaachisummaa kaayyootti yoo seenne jalqaba irratti kaayyoo yoo qabaanne jireenya keenya hiika qabaata. Jireenya keenya kallattiin of qabaata kaayyoo akka qabaanne itti fufee immoo yeroo itti fayyadamna. Namni kaayyoo qabu tokko yeroo itti fayyadamu sirriitti. Akkuma smaart ta'e yeroo itti fayyadama diilaayinii ofii kaa'ateet yeroo itti fayyadama. Kana jechuun kaayyootti fayyadamu jechuun ati har'a borsargii yoo qabaatte har'a fiddee sooshaal miidiyaa ilaaltu. Bor qabda waan ta'eef har'a garuu sargiin kee har'aa miti. Bor har'a garuu sargi keessaniif qophooftaa jechuudha teetteen. Kaayyoo jechuun kaayyootti barbaachisummaan kaayyoo yeroo itti fayyadamudha jechuudha. Inni itti aanu immoo kaayyootti fayyadamu jechuun barbaachisummaan kaayyoo namni kaayyoo hin qabne karaa maratu taraan. Karaan kunis yoo dhufeen taraanii karaa maratu taraan. Inni itti aanu immoo Bishaanuma yaa umara waliin deema. bishaanuma yaa umara wajji deema qilleensuma dhufe maratu fudhatee ittiin taraa. Inni itti aanu immoo namni kaayyoo hin qabne warra kaayyoo qabuuf ergama. Ergama warra kaayyoo qabu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyoonni lama injiinaringiidhaan bakka tokko yoo kan bahan taate yuunivarsiitiidhaan kan bahan taate tokko hojii biiroo mataa ofii yoo qabaate tokko araana keessatti kufaa jechuudha. Realitii tokko keessaa bahanii gabaabumatti barbaachisummaan kaayyoo inni guddaa yeroo itti fayyadamuudha. Jireenyi kallattii nuuf qabaata jechuudha. Namni yeroo qabu tokko namni kaayyoo qabu tokko yeroo itti fayyadamaa kallattii jireenyaa argata jechuudha gabaabumatti. Kanaafuu namni gaafa kaayyoo godhate gaafa kaayyoo wahii qabaateetiin hin deeme tokko hoogganaa ta'a yeroo isaatiif fayyadama. Jireenyi isaa wal harka jireenya wal xaxaa hin jiraatu jireenya kallattii qabu maal akka jiraatu beekaa jiraataa jechuu gabaabumatti. Tole. Mee obboleessa keenya Ismaa'il atillee mee gama keetiin barbaachisummaa kaayyoo kanarratti wanni jettu wanni dabaltu yoo ka jiraatu taate. Barbaachisummaa kaayyoo irratti wanti an dabalu yoo jiraate akka nama muslimaatitti muslima tokkoof kaayyoon inumaayyuu dirqamaa jedhee namna. Maaliif jennaani
Rabbiin addunyaa kanarratti gaafa nu ergu wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. Kaayyoo wayiitti dhufne addunyaa kanarra. Muslimni kaayyoon malee sochoonan muslimummaan isaatu nama shakkisiisaa jechuudha. Maaliif sababa Quraan jinnii fi insi illee akka na gabbaraniif malee hin uumnee jedhu. Gaafa nu uumu kaayyoo nu isa gabbarruuf uumamne jechuudha. Kanaafuu nu addunyaa kanarra yoo jiraannu kaayyoo qabaachuun dirqama keenya. Kan biraa immoo ragaan biraa kaayyoo qabaachuun dirqama inni ta'u kaayyoon barbaachisummaa isaa namni waan kaayyeffate tokko dhaqa. Bakka kaayyeffate sangaa. Rabbiilleen hadiisa ergama rabbii odeessan irratti hadiisa Abu Hurairaan odeesse ka Bukaarii fi Musliim sahiha jedhanii hadiisa sahiha irratti ana inda zanni abdii jedhe. Ani bakka gabrichi kiyya itti na yaadetti jira. Kaayyoon yaade jennee mire bakka gabrichi kiyya itti na yaadetti waan kana hin ta'a jedhee yoo na yaade achitti jira. Jannata galuu osoo hin yaadin jannata galuu hin dandeenye jechuudha. Jannataaf osoo hin kaayyeffatin jannata galuu hin dandeessu jechuudha. Maali jennaan bakka ati kaayyeffatte san kadhaitu waan ta'eef. Hadiisonni birallee ragaawwan kanarratti kan cimsan kan namni waan niyyate kan iyyaa wal qabatu kaayyoon ni yaade jennee mire fakkeenyaaf namni tokko hadiisa Abu Kashib naam Abu Kashib odeessee Abu Kashib annamaariyyii nama jedhamu odeessee hadiisa san hadiisa sahiha innis ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam addunyaa kana namu afurtu jiraa jedha. Namu afur addunyaan tun namu afurii uumamte yookaan jedha. Innis namni tokko nama beekumsaa fi duniyaa qabu. Kun immoo nama beekumsa malee duniyaa hin qabne. Ka beekumsaaf duniyaa qabu kun duniyaa ofii kanas itti fayyadama. Beekumsa ofiitiin duniyaa itti fayyadamee duniyaa kana bakka gaariitti baasa. Bakka gaariitti hojii irra oolcha. Ka beekumsa qabu ka duniyaa hin qabne kun immoo osoo duniyaa qabaadhee waan gaarii dalaga. Akkuma namichi kun waan gaarii dalagu dalagaa jira. Mindatti jarri kullachuu wal qixaa jedhee lamaa. Maalitiin kaayyoo namicha kanaatiin waan dhabe malee birrii dhabe malee waan namichi sun hojjete waan ta'eef mindatti wal qixa. Maal kaayyoo isaatiin argate jechuudha. Kan sadaffaa fi arabballee beekumsaa fi beekumsa qabu duniyaa qaba ka sadaffaa. Duniyaa tana akkuma argate balleessa. Yeroo ammaa kana yoo ilaallu farsoon dhugaa waan hin taane hojjeta waan haraamatiin dalaga. Akka yeroo ammaa kanatti yoo bakka buuse. Kanaafuu inni waan ittiin dalage kanaan ni qabama. Kun immoo gaafraffaa duniyaa hin qabu beekumsa illee hin qabu. Asuma taa'een maal yaadu osoo duniyaa qabaadhee akka namicha sadaffaa kana dalagaa jira. Abjuma keessa taa'etuma hin kaayyeffata. Osoo duniyaa qabaadhee mana naayit kilabiin deemu. Osoo duniyaa qabaadhee farsoon dhuga biira. Nuun qabu sanuu waan hamaan yaadu. Hamaan yaadu. Akkuma waan saniin yaadeetti akkuma waan saniin dalagateetti maasiyaan irratti qabamaa jira. Maal niyyaa isaati. Kanaafuu kaayyoon uummata musliimaatiif dirqamaa kaayyeffachuu qaba. Waan gaarii kaayyeffachuu qaba. Jannata galuu kaayyeffachuu qaba. Dalagaa gaarii dalaguuf kaayyeffachuu qaba. Barbaachisaa akkaan barbaachisaati jechuudha. Sole kaamii obboleessa keenya asumarratti dabalteetiin kaleessa warroonni gaggaariin kaleessa darban salafoonni kaleessa kaayyoo keessatti jiraatanii seenaa guddaa dalaganii lafa kanarra darban. Wanta amma kaastee isa afuraffaa irratti fakkeenyaaf amma kaastee kana keessaa namticha barnootas hin qabne ka qabeenya illee hin qabne kammoo as taa'ee waan lachuu kan hin qabne waan badaan abjootu beekumsa os argadhe akkanaan godha. Dunyaa kana qabeenya kan os argadhe waan kanaan godha jedheetiin isa abjootu kana yeroo amma laallu jaarraa amma jirru kana keessatti keessattuu jaarraa amma jirru kana keessatti dargaggeessi keenya waan akkanaa keessa waan jiraataa jiru fakkaata. Hin qabu dalaguuf yookiin immootu jijjiiramuuf hin hawwu ka'ee waan yaadu san gojjete jijjiiruuf qaariin isa bira hin jiru. Taa'ee asuma taa'ee waanuma garagaraa badima garagaraa raawwataa fa'aa asuma taa'eetiin hawwimaan addunyaa kana bita. Addunyaa kanarra jiraata. Beekama addunyaa kana wal qixxaateetumaan jiraata. Osoo beekumsa qabaadhee osoo baradhee insha Allah anillee gaaf tokko baradhee as gaha jedhee har'a hojii saniitti ol hin ka'u. Waan hedduu waan akkanaa kana keessattuu jaarraa jiru kana keessa dargaggeessi keenya kana keessa jira. Dargaggeessi lama kana keessaa bahuun immoo dirqama keenya. Mee kaleessa akkam turre? Kaayyoon jiraatu keessatti salafoonni kaleessa warroonni gaggaariin kaleessa maaliif har'a kaafnee kalee kaasuun keenya dirqama. Waan kaasnu keessatti wanni marri seenaa irra dabarre qabdi. Guyyaan kaleessaa nuuf seena. Guyyaan kalee dabarre wanni ati namni hunduu kalee dalagee har'a akka seenatti nu qabu. Waan ta'eef kaayyoon jiraachuu keessatti mee akkam turre? Kaayyoon jiraachuu keessatti warri kaleessaa seenaan isaanii akkam ture kan jedhu dursa seenaa caalaa namaa ashraful khalq kan rabbiin samaawaat irraa ragee kan guyyaa har'aa irratti illee dargaggeessi ammaa teeknooloojii naman yeroo hedduu
googiliin amma jirullee kan rageef dargaggeessa ammaa googiliin qabaa waan jiru googilii marra ilaala. Saayinsistiin addunyaa Mikaayil Hart namoota caaltota addunyaa jedhee nama 100 tarreessee nama san keessaa tokkoffaa irratti caalan namaa nama rabbii irra geefsan ta'e. Allahu akbar. Ashraful khalq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam caalaa namaa jedhee tokkoffaa irratti kan barreesse ammallee guyyaa ammaa kana seentee googilii yoo seente Mikaayil Hart saayinsistiin addunyaa kanaa ka amantii musliimaa osoo qabatu osoo arrage osoo shayii wayii raganii osoo haalimni musliimaa wayii rage loogii dalage jechuu dandeenya. Garuu nama amantii kennan ta'in turaki. Namni caalaa addunyaa ture sun kaayyoo ofii akkamitti galmaan gahe waan jiru seenaa isaanii gabaabduu ilaalle seenaa namoota biraallee gaggabaabsinee yoo yeroo nu ga'u ilaalla. Isaan keessaa seenaa ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam ka gize isaan Qureesh keessa jiranii tokko kaayyoo isaanii irratti cichuurra kaayyoon isaanii islaamummaa tana deebisuudha. Islaamummaa Nabi Iisaa, Nabi Muusaa fi Nabi Yuunus ta Nabi Ibraahimii fi Nabi Ismaa'il san deebisuudha. Islaamummaa haaraa fiduu osoo ta'in uummata shirkii keessatti kufe san deebisuudha waan ta'eef seenaa waan gaarii tokko hojjetanii darban. Innis isaan bara akka hiistiriin jedhutti 616 bara 610 ergaman jedha hiistiriin 616 irratti ergamanii booda waggaa 6ffaa osoo hijiraan deemin jechuudha. Sababni lakkoofsa kanaan himuu danda'e osoo hijiraan deemin duratti waan ta'eef bara san irratti tuutni Qureeshaa isaanirratti qoqqobbii kenne. Qoqqobbii jireenyaa. Qoqqobbii jechuun nu amma kan beeknu yookiin qoqqobbii dinagdeetii yookiin ka siyaasatii yookiin ka garuu ergamaa Rabbii irratti tuutni Qureeshaa Banii Haashim irratti warroota ergamaa Rabbii hordofan irratti qoqqobbii hunda kenna. Qoqqobbii dinagdee, qoqqobbii siyaasaa, qoqqobbii hawaasummaa hunda irratti keessee waggaa 3 guyyaa tokko guyyaa 2 waggaa 3 qoqqobbii irratti isaan nama wajjin hin daldalan namarraa hin fuudhan namni isaanitti hin heerumu jireenya hawaasummaa keessaa dinagdee homu isaanitti hin gurguru waggaa 3 kanaan dararaa ture. Garuu kaayyoo ofii irraa duuba hin deebiin. San booda gaafa qabsoo namoonni isaan hin ta'in namoonni qoqqobbiin irra kaamiin qabsoo go'anii baasanii waggaa 3 booda qoqqobbiin sun irraa kaafamtu osoo isaan of duuba hin deebiin amantii masaniin kaayyoo masaniin gabbaa. San booda yoo isaan gabbaa'anitti lafeen dugdaa isaanii Khadiijaa fi abbeeran isaanii irraa du'e. Abbeeran isaanii irraa du'ee haati warraa isaanii Khadiijaan irraa duute. Waggaa san boodaa jechuudha. Yeroo kanatti Abuu Lahab diinni isaanii waannaan mata duree ta'e itti argate abbeerummaa itti aantu. San booda biyyarraa baasuu karoorfate. Tuuta Qureeshaa wajjin wal ta'ee biyyarraa baasee gara Xaa'if deemanii Xaa'if illee cinqamanii kaayyoo ofii dura osoo duuba hin deebiin islaamummaa tana dursanii moohanii Madiinaa galanii Madiinaa deebi'anii uummata araarama godhan. Namoota isaan akkasitti nyaate san namoota isaan akkasitti tume san gaafa Xaa'ifii fi gaafa qoqqobbii ragaa san ergamaa Rabbii dhiifamaan dhiisaniif. Kanaaf seenaa isaanii irra kaayyoo isaanii irratti cichuu irratti kana yoo dubbadde gahaadha jee yaada salafoota irraa immoo tole mee yeroo qabnu wajjin wal madaalchifne inshaallah seenaan kara kaleessatti yoo deebine kaayyoo irratti jiraatu irratti yoo deebine seenaan wanni seenaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam caalee hin jiru. Isaan caalaa nama dachii kan irra jiruuti. Rabbiin isaan kabaje. Kanaaf seenaa isaanii yoo ilaalleetiin hin jenne kaayyoo isaaniitti cichuu irratti yeroo hedduu dararamanii cinqamanii akkuma ati kaasteetiin hin jette kana kan hunda keessa kan jiraataa turaniif kan hunda keessa kan darbaa turaniif kaayyoo qabatan san galmaan gahuuf jecha. Kanaaf inshaallah mee kana asumatti sirra gabaabsuu barbaade inshaallah gara obboleessa kiyyaatitti deebi'uu barbaade. Gara obboleessa kiyyaatitti deebi'uu barbaade mee Ridwaan obboleessi kenna waa'ee kaayyoo waa hedduu tuqee akkasuma seenaa kaleessa darbe kaayyoo keessatti islaamni akkam ture kaayyoo qabaachuu keessatti waan jedhu keessa seenaa nabii kenna sallallahu alaihi wasallam tuqee waa hedduu kaaseetiin hin jira. Namni hedduu waan beeku amma inni illee irra deebi'eetuma kama kaleessa beenu kana nuuf kaaseetiin hin jira. Mee kaayyoo qabaachuun eega kana tahe barbaachisummaan isaa eega kana tahe seenaa keessatti eega akkas turre miidhaan inni namni kaayyoo hin qabne miidhaan inni qaqqabsiisu kaayyoo dhabuun kaayyoo qabaachuu dhabuun miidhaan inni qaqqabsiisu keessattuu dargaggeessa keenya keessatti maalime? Kaayyoo dhabuudhaan miidhaan nurra gahu jalqaba irratti jireenyi keenya hiikadha. Jireenyi keenya hiika hin qabaatu. Itti aanee jireenya gammachuu hin qabne jiraanna.
eenyummaa lama qabaanna yookiin jireenya keessoo keenyatti waan biraa fedhaa jireenya riyaaliitiidhaan immoo waan biraa jiraataa jechuudha. Inni itti aanu kaayyoo osoo hin qabaatiin hin milkoofnu. Milkaa'uu hin dandeenyu milkaa'ina irraa nu daangeessa jechuudha. Kaayyoodha kun miidhaan nu rangeessu keessaa tokko milkaa'ina irraa kan inni nu fageessu. Inni itti aanu immoo namni kaayyoo hin qabne jireenya keessa jiru itti mijatee osoo hin tahin rakkoo keessa jiru san wajjin firoomee jiraata. Si galee haalli inni keessa jiru itti mijateeti miti garuu rakkoo keessa jiru sani walitti mijaahee walitti firoomee Dandeetuma jiraata rakkataatuma. wajji jiraatu jechaadha. Gabaabinaan rakkoo kaayyoo dhabuun wanti nurraan gahu milkaa'ina irraa nu daangeessa jechuudha. Jireenya gammachuu akka hin jiraanne nu taasisa. Jireenya keenya kan qabaatu walumaa galatti araada keessatti kufaa kana jechuudha. Qaxiin poointiin gurguddaan isaa. Tole miidhaa kaayyoo baafatuu dhabuun namarratti qaqqabsiisu keessattuu sadarkaa dargaggummaa sadarkaa barataa taateetiin ati jirtu keessatti namarratti qaqqabsiisu hedduu laalleetiin hin jirramee inshaallah sagantaa kana booda dargaggoonni keenya hedduun har'arraa kaasanii warroonni kaleessa kaayyoo malee jiraataatiin turan kaayyoo hin baafatiin sagantaa kana eegalaalan booda kaayyoo akka baafatan abdii hedduu qabna. Mee kaayyoo akkamitti baafatu? Kaayyoo akkamitti haa baafatan? Maal jettanii waan kanarratti? Bismillah. Kaayyoo akkaataa itti baafatan jechuun duratti umrii kaayyoon itti bahu laaluu qabna. Dargaggeessi tokko umrii ijoollummaa gara dargaggummaatti itti yeroo darbutti akka biyya keenyatti qorattoonni jedhanitti umrii 13 ol yookiin 13-14 kanaa ol yeroo kam haala bilchina sammuu irratti hundaa'e. Kaayyoon kun kan bahu umrii qofaan sun ta'in bilchina sammuu irratti hundaa'a. Umrii 13-14 irraa kaasee hanga 25 hanga 30 ta'uu danda'a. Yeroo kana keessatti kaayyoon kan bahudha. Garuu immoo yeroo kana qofa bahan miti kaayyoon. Kaayyootu wal darba malee umrii manguddummaa irratti illee kaayyoon bahuu ni ba'a. Garuu kaayyootu wal darba. Kanaafuu kaayyoon akkaataan itti baafamu akkaataa itti baafamiinsa kaayyoo irratti tokkoffaa fedhii ofii beekuudha. Kaayyoo namni baafachuu barbaade tokko waan tokko kaayyeffachuu fedhii ofii hawwiisa keessa jiru. Waan isa gammachiisu beekuutu dursa. Barbaaduu qaba jechuudha dura. Barbaaduu qaba. Ammaal barbaada. Ammaal hawwa. Ammaal fedha. Waan jedhu yoo beekin wanni kaayyeffatan tokko hin jiru. Maaliif fedhii kee irratti yoo deemi kaayyoo kan galmaan hin ta'an ta'e. Lammaffaa immoo dandeettii kee beekuu qabda. Kaayyoo baay'effachuuf duratti osoo maal irratti dalagee osoo daldaleemu osoo baradhee galma ga'a. Waan jedhu beekuu qabda. Kanaafuu inni lammaffaa kaayyoo baafachuuf dandeettii kee beekuu. Sadaffaan immoo kaayyoo kee tartiibeffachuu. Fedhii kee tartiibeffachuu. Fakkeenyaaf ani kaayyoon kiyya daldalaadha. Kaayyoon lammaffaa hoo osoo daldalaan naa ta'uu baatte maal gadi kaayyeffatte qofaaf siin ta'u murtii rabbiiti waan ta'eef. Filannoo kaayattee. Filannoo kaayatta. Waan lammaffaa ofii nuutu jechuudha. Yoo qabxii isaan kaafte harootti ofii darbitu jechuudha. Kaayyoo kaayyeffatu namni kaayyoo lammaffaa hin kaa'ata. Barumsa tokkoffaa barumsa yoo kaa'ate lammaffaa daldala yookiin tartiiba kaa'ataa jechuudha. Karaa kana sadaffaan karaa kana. Inni afuraffaan immoo kaayyoo kana egaa tartiiba kaa'atee booda xiqqarraa eegaluu jalqabuu qaba. Doktora ta'uu namni barbaade deemee hospitaala seenuu osoo hin ta'in barachuu kaayyoo fi xiqqarraa eegalu. Kaayyoo kana gosa itti gootee yeroo itti gootee xiqqarraa kutaa 12 barachuu kutaa 1 ka'uu namni daldaluu barbaade keeyyaatuma miiliyoonera ta'a jedhee xiyyaara yaabbadee ammoonni taasisu. Mallaqa guddaa yoon argatin daldalatti seenuun qabu birrii dhabee. Hin jedhamu. Lafumarra waan lafarraa birrii kakkaraa kaatee karaa saniin kaayyoo keetitti geetta. Waan xiqqarraa yoon ka'in waan itti geettu waan hin jirre. Karaa kana. Inni itti aanu immoo waan kaayeffatte kana karoora itti keetta. Yeroo ta'ee waan ta'e karoora itti keetta. Kaayyoo namni baafatu. Kaayyoo akkatti baafama. Inni xumuraa kaayyoo kana cheek gochuu. Riiviyuu goota kaayyoo kana. Kaayyoon kun dhuguma kaayyoo kiyya. Fedhii kiyya moo fedhii kiyyaa miti. Moo namuma laale. Namummaan birrii qabaan birrii hawwimu. Fedhii kiyyatu birrii na hawwisiisa. Beekaa agaree beekaa hawwimu. Beekaa agaree beekaa hawwimu. Doktoruma argee doktora hawwimu. Ofii fedhiin kiyyaa dandeettiin kiyya osoo injiinara narra jiru. Osoo waa hojjechuu waa kalaquu danda'u. Namuma marfii waraanuu fi doktora arginaan doktora hawwimu waan jiru kana cheek gochuu qaba. Yoo akkas ta'e kaayyoon baafama. Inni xumuraa immoo kaayyoon akkaataan itti baafamu. Kaayyoo baafatee hojiitti yoo seene yeroo kaayyoo ofii kana of fuuldura fidu
yoo barreeffate qaba kaayyoon kiyya kana kanaafuu waan kana argu kaka'umsa ofitti oolu jechuudha. Kaayyoo ofii akka maqaa ofiitiif jalaan deemuu qaba. Jalaan deemuu qaba. Yeroo yeroon gulaaluu qaba. Kaayyoo kiyya kana kaayyoo kee irra osoo jirtu fedhii lubbuu siin ta'uu dandeetti. Fedhii lubbuu sanirraa wanti xiqqoo irraa ka'uuf si deebisu yoo kaayyoo kee riiviyuu gooti. Yoo ganama gizee kaatu hunda doktora ta'uu barbaade maalee qo'achuu qaba. Miiliyeeneraa fi biliyeneraa ta'uu barbaade makiinaa bituu barbaade konkolaataa mana ijaaruu barbaade daldala kiyyatti cimuu qaba. Waan jettu irratti yoo riivuu irra deddeebi'e akkasitti kaayyoo kee laalte kaayyoon karaa kanaan tartiiba kanaa fi kanneen kana fakkaatan hagana qofaan baafamaa miti. Kanaafuu karaa kanaan baafamaa. Tole guddaa galatoomi kan buleessa kenna. Mee Reedwaan gara kan keetitti deebi'a. Buleessi kenna akkamitti akka kaayyoo baafachuu qabnu hedduu dhaamsa hedduu nu dabarseetiin hin jira. Mee amma gama keenya yoo deebine nuti dargaggeessi yeroo ammaa kana jirru jaarraa ammaa kana keessa jirru kaayyoo akkaataa itti baafannullee agarreetiin hin jira. Ammoo kaayyoon jiraachuu keessatti akkam keessa jira dargaggeessi jaarraa kana keessa jiru keessattuu ati nama kitaaba barreessaa kitaabaati. Kanuma wal qabsiistee mee wanni ati hubatte wanni si mudatellee akkasuma immoo kaayyoo qabaachuu keessatti wanti ati hanga beekumsa keetitti xiinxaltu dargaggeessi kenna kaayyoo qabaachuu keessatti kaayyoon jiraachuu keessatti akkam keessa jira. Okay, galatoomii. Dargaggeessi keenya yeroo kanarratti kaayyoon jiraatu irratti hanga tokko warri kaayyoodhaan jiraatan ni jiru. Garuu immoo irra caalmatti yeroo warri kaayyoo isaan ta'an hin qabaannes qabaatan ni jiru. Dhalootni keenya nuti keessa jiru kanarratti kaayyoo qabaatu irrallee osuma hin qabne jedhan sanu kaayyoo fi wallaalutu yeroo itti nama mudatutu jira. Kaayyoo ni qaba jedha. Kaayyoodhuma san ibsu irratti yeroo itti rakkatamtu jira. Gargariin immoo inumaayyuu akkuma sirba buleessi kiyya kaase waan namni tokko ta'eedhaaf akkasumatti kopi peestii warra godhutu jira. Walumaa galattuu warra qabulleetu jira, warra hin qabnelleetu jira, warra ammoo kallattiin akka waliilleetu jira. Dhaloota keenya kana irra caalmaa maaltu kontirool godhe si fakkaate miidiyaadha. Miidiyaan akkaan kontirool godhe jalqabumaayyuu sooshaal miidiyaan algooriizimii qaba. Algooriizimiin sooshaal miidiyaa akkaan ulfaataadha. Hayyoota gurguddaatiin sammuutiin bocamee hojjetamee sammuu namarratti miidiyaaleen hawaasaa guutuun kan hojjetan kaayyoon isaanii waa lama. Tokko warroon abbootiin qabeenyaa kuni mallaqa irraa argachuudha. Lammata addunyaa kana ittiin kontirool godhuudhaaf kan isaan qabatanii akkasuma artificial intelligence kan isaan fayyadaman waan ati barbaaddu sitti deddeebisu. Sooshaal miidiyaan akkuma sammuu namaarra hojjete siin jedhe ati feesbuukii waan gubbaa ilaalta yoo ta'e yookiin hadiisa ilaalta yoo ta'e gizee tiktook irra dhuftullee yeroo ati tiktook irra dhuftullee waanuma gubbaa sitti agarsiisa. Artificialiin isaanii tokko waan ta'eef sooshaal miidiyaan akkatti yeroo ittiin to'ate qaba. Fakkeenyaaf si kaasee dargaggoota qarnii keenya keessa jiran kanarratti dargaggoota ciccuma jedhan si kaasurraa fakkeenyaaf Zediin Kaamil fudhachuu dandeenya. Yeroo umrii 14 kalaqa eegale, yeroo umrii 15 umrii 14 kalaqa eegale, yeroo umrii 19 ittiin milkaa'ee faabrikaa mataa isaa hundeessee ittiin hojjete yeroo umrii 19 amma yeroo umrii 21 irra jirutti immoo kalaqaalee 33 ol kalaqee sadarkaa Itoophiyaatti sadarkaa Afrikaatti sadarkaa addunyaatti ittiin badhaafameetu jira. Akkasumas dargaggoota ciccimoo ijoollee keenya keessaa warroota akka Abdullahi Namoo akkasuma ijoollee dhaabbata jeetii keessa jiran guutummaan isaaniitu pilaatfoormii jajjaba hawaasa kanaa hojii gurguddaa hojjetaa jiran keessa argamu. Kanuma akkas gabaabinaan. Tole guddaa galatoomi kaamee gama kan kee deebi'a ammallee yeroon keenya baay'ee waan nu jala deemaa jiruuf nu ariifachiisaatiin hin jira kan inshaallah. Mee waa'ee kaayyoo kana bal'inaan waan hedduu kaasneetiin hin jirra. Kaayyoo dargaggeessi keenya yeroo amma umrii keessa amma jirru kana keessatti maaltu kaayyoo irraa nu balleessaa akka jiru maaltu kaayyoo akka galmaan hin gaanne kaayyoo akka hin baafanne irraa nu maksaatiin hin jiru kaayyoo nama biraa galmaan gahaa akka jiru kaayyoo nama biraa raawwachiisaa akka jiru obboleessi keenya waa'ee sooshaal miidiyaa wal qabate sooshaal miidiyaan kaayyoo mataa isaa danda'e qaba. Dargaggeessi keenya garuu abbaan sooshaal miidiyaa kana kalaqe saniif karoora tahee meeshaa taheetiniin yeroo hedduu irra hedduun namni jiru warroonni sooshaal miidiyaatti fayyadamanii waan gaarii dalaganillee jiru. Garuu irra hedduun dargaggeessa yeroo ammaa kana jirru jaarraa nu amma kee jirru kana kee jirru hedduun keenya
meeshaa namticha sooshaal miidiyaa kalaqee kana taateen hin jirre. Kanaaf waan kana irraa bal'inaan nu kaaseetiin hin jira. Wanti kaayyoo baafachuu irratti dargaggeessa keenya irratti gufuu ta'ateen hin jiru. Wanti gufuu nuti ta'u gaaf kaayyoo baafatteetiin ati jettu gufuu sitti ta'e achitti si hambisu jiru warra hedduun kaayyoo baafatan bar yeroo gabaabaa keessatti kaayyoo akkana ta'uu barbaada barreeffatanii torban booda warra dagatanii illee jiru. Kanaaf wanni gufuu nuti ta'u dargaggeessa keenya keessatti nuti wanni gufaa ta'atiin hin jiru maa inni kaayyoo baafachuu keessatti. Kaayyoo baafachuu keessattii fi kaayyoo baafatan galmaan ga'uu keessatti wantoonni gufuu ta'an namatti garagara ta'anillee hedduun isaanii jeneraal kan ta'an ni jiru. Isaan keessaa muraasa tokkoof inshaallah yaala. Tokkoff irratti namoonni kaayyoo baafatee kaayyoo fi akka galmaan hin geenye kan taasisu keessaa dhiibbaa hiriyaa badaati. Dhiibbaa hiriyaa badaa, dhiibbaa hiriyaa gaarii osoo hin gaarii waan ati kaayyeffattan irratti gargaaruu danda'a, si jajjabeessuu danda'a. Dhiibbaan hiriyaa badaa garuu dalagaa ati kaayyeffatte san irraa akka tuuf duuba deebitu, akka ati waan biraa hojjettu sin taasisa. Lammaffaan immoo maatii. Maatiin kee abbaan kee haati kee yookiin maatiin firoomummaan keetu kaayyoo keetirra of duuba si deebisuu danda'u. Fakkeenya tokko siif yaaduu dhiisuu danda'a. Kanarratti maatiin tokko fedhii ofii ilmaan irratti kan mul'isuu barbaadan jiru. Maatiin hedduu fakkeenya waa'ee barumsaa irratti osoo siin kaasee abbaan tokko doktara ta'uu barbaadee yookiin looyarii yookiin injiinara ta'uu barbaadee ture yeroo ijoollummaa ofii garuu osoo hin tasaaqiniif hafee hojii biraa keessa gale. Ilma ofii kan amma yoo fidu doktorummaa yoo hafu taate ilma ofii doktoruma taasisuu barbaada. Waan ofiin dadhabee ilma irratti bahuu barbaada. Ofii immoo ilma keessa dandeettiin jiru yookiin barsiisummaa ta'uu danda'a yookiin dalagaa biraa ta'uu danda'a yookiin hojii biraa yookiin barumsa yoo injiinar ta'uu danda'a. Inni garuu akka doktora ta'u jedhee ilma kana kaayyoo isaatti irraa dabsuu danda'a. Gaafsan ilmis fedhii ofii malee itti gale. Jaalala abbaatii kaayyoo ofii galmaan gahuu dhabuu danda'a. Kanaafuu abbootiin maatiin fedhii ilmaa wajjin ta'anii mari'atanii fedhii gara ilmaati irratti osoo deemu. Maaliif dhaloota baruu uumu dhiibbaa irratti ta'uu osoo deemu fedhii isaati irratti osoo deemu. Waan keessa jiru sana dubbisaa deemuu qaban. Kanaafuu maatiillee gufuu warra ta'uu danda'anirraa. Kan itti aanu aadaa hawaasaaf. Aadaa hawaasaa dhiibbaa asirratti gahuu danda'a. Wanni tokko halaaluma ta'ee akka shari'aatti hayyamamaa ta'ee aadaan hawaasaa tokko kaayyoo keessan irraa of duuba si deebisuu danda'a. Hawaasni maali jireenya hawaasanii kaayyoo keessatti gufuu ta'uu danda'a. Kan itti aanu haala yeroo biyyattiin keessa jirtu, haala yeroo yookiin biyya ati keessa jirtu yookiin haala yeroo addunyaa irra jirullee dhiibbaa sirraan gahuu danda'a. Akka dhibee garaagaraa fakkeenyaaf dhibee koodii, dhibeewwan garaagaraatiif haalli yeroo siyaasni biyyattii kaayyoo keetirraa kaayyoo hin qabatterra of duuba si deebisuu danda'a jechuudha. Kan itti aanu immoo waa lama. Hadiisa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam Abu Sayyid al-Khudriin odeessa keessatti hadiisa sahihaa fattaqu dunya wattaqu nisaa jedhan ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Duniyaa gar malee jaalachuu fi shamara yookiin dubartii eeggadha. Jaalalli duniyaa akka malee kaayyoo keenya irraa of duuba nu deebisuu danda'a. Akka malee yoo kan duniyaa jaalannu taate kaayyoo keenya miiliyoonara ta'uu yoo barbaade daldalaa cimaa ta'uu barbaade duniyaa garuu jaalannaani birrii jaalannaan nama caalaa kaayyoo kiyya irraa of duuba na deebisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu duniyaa jaalachuu irraa xiqqeessuu qabna. Miiliyoonaras biliyoonaras ta'uu yaala. Kaayyeffadha. Garuu duniyaa namaa ol jaalachuu qabdu. Birrii mallaqa kaayyoo kee godhattee garuu jaalala isaatiin waan biraa caalaa jaalachuu hin qabu. Kan itti aanu jaalala saala faallaa. Shamarri takka yookiin dhiirri tokko jaalaluma yerootiif jedhaniif kan gara fuudhatiif jaalalli waan jaalatamaadha, waan deeggaramaadha, jireenya waan namatti ittiin jiraatu. Garuu immoo kaayyoo dargaggeessa hedduu kan nyaate shamarumaa fi dhiiruma faana lama waliitiin wal nyaatanii kaayyoo ofiitirraa wal hambisan. Karoora ofiitirraa wal hambisan. Karoora ofiitirraa wal hambisan yoo ta'e karaa halaalatiin deemanii jireenya ofiitti fufsiisanii kaayyoo ofiitillee walii kabajanii waliin deemuu qaban. Akka qorannoon fayyaa addunyaa bara 2009 baasinutti dargaggeettiin hedduun shamarran hedduun addunyaa kanarratti miiliyoona 16 ol osoo hin heerumin ilma argatan miiliyoona 16. Ka ilma hin argatin kaafe meeqa? Ilma argate miiliyoona 10. Ilmi lafa ol ba'u kun addunyaa kana yeroo itti aanu keessatti maal taasisa? Maafi haa karimatu uumamaa jira jechuudha.
Kuni maal kaayyoo fi yeroo duuba yeroo waan hin taane keessa gadi dargaggeessi keenya shamara keenya. Kun mata duree tokko ta'ee irratti haasa'ama jedhee abdii qaba inshaallah waa'een zinaa fi wantoonni fokkataan shahwaan of duuba nu deebisa. Kanaafuu kun lamaan kaayyoo keenyarra of duuba nu deebisa. Inni itti aanu fedhiin lubbuu kaayyoo keenyarraa fedhiin maal lubbuu fedhii yeroo of duuba nu deebisuu danda'a. Kan itti aanu fi kan dhumaa kan dargaggeessa keenya hedduu kaayyoo ofii gara of duuba deebisa jedhee yaadu suusii yookiin araada. Suusiiwwan garaagaraa keessatti dargaggeessi hedduun kaayyoo baafatee suusii maatii wantoonni uummata xiqqooleen of duuba kan isa deebise baay'ee kan bira daldaltoota keenya hedduun of duuba deebise jedhee kan itti si dabalu baasii hin barbaachise. Baasii bu'aa hin qabne ni baasu daldalaaf abbarraa yookiin qabeenya ofii jalqabee misamaaf mana galuu yeroo dhabu jira dargaggeessi keenya hedduu. Usuma manni isaanii achi deemee hoteelaa nyaata. Baasii hin barbaachisne baasullee kaayyoo keenya miiliyeenara ta'uu barbaadde ergasii kadhataa taate akka daaf hin taasisu baasii hin barbaachisne. Miiliyeenara ta'uu barbaadde asitti waan biraa baaste. Waan biraa baastee asumatti fedhii keetii fi waan kaayyoo keetirra of duuba si deebisaa jechuudha. Waan yaaddessa akka galmaan hin geenye. Fedhii kanaafuu dargaggeessi waan daldalatti kaayyoo ofii of fuuldura fidee baasii hin barbaachisne yeroo barbaachisutti nyaataa fayyadamu garuu waan hin barbaachisne irraa of duuba of eeguu qabaa. Kanaafuu wantoonni ani xixiqqoo fi yaala kunniin hundi wantoota kaayyoo ofiirraa duubatti nama deebisan. Tolemee asumaan ergaa dhumaa dargaggoota keenyaaf waan hagammaa asuun kana keessatti yoo wanni dhaamtu jiraatti mata duree kenna waa'ee kaayyoo dargaggoo kaayyoo fi dargaggoota islaamaa waan jiru kana wal qabatee ergaa dhumaa wanti ati dhaamtu yoo ka jirraatu taate daqiiqaa takka waan hin guunne keessatti ergaa nu dabarsiiti sagantaa kenna boola mashaamu. Ergaan ani dargaggeessaa fi ofii kiyyallee dargaggeessa waan ta'eef mata duree har'aa waan namatti tolu mata duree keenya kun dargaggeessa irratti haasa'u an ofirratti haasa'u jechuudha. Kanaafuu waan an ofii fi obboleeyyan kiyyallee hiriyoota kiyya kan dhiiraaf shamaraa dargaggeessa gaaf jennu dhiira qofa miti. Lachuu of keessatti qabataa jechuudha. Kan dhiira shamaraa ta'e ta'uu barbaadu kaayyoo baafachuun nurratti dirqama. Kaayyoo baafannee hojjechuu yeroo keenya kolfumaa fi taphatti fixuu hin qabnu. Har'a waan ta'uu qabnu kaayyeeffannee yoo waan san hin ta'in boru waan nama biraatiif hawwiin taanee argamu. Namni hedduun har'a osoo gaafatte fakkeenyaaf dalagaa tokko of osoo hin ta'in osoo zabanyaa wayii ta'uu barbaada jetteen tokkochi hin kaayyeeffatu har'a zabanyaa ta'a jedhee. Garuu guyyaa horii zabanyummaa keessatti maaliif qofte gaafa dargaggummaa hin hojjetin. Gaafa dargaggummaa irratti rafaa bultee gaafa manguddummaa keetii taa'aa bultaa jechuudha. Gaafa dargaggummaa taa'ee hojjetutti halkan barataan dubbis daldalaa guyyaa hojjetu akkasitti yeroo dargaggummaa keenyaa kana dabarsinee gaafa manguddoonni gaafa dulloomni immoo hojjannee taa'atumaan jiraannaa jechuudha. Kanaafuu wanni isin dhaamu gabaabumatti ofii fi nama biraatti illee iftamu. Filee guddaa galatoomuu qabu buleetti kenna dhaamsa bareedduu dargaggoota keenya dabarsinee reeduwaan yeroo kun baay'een jalabaa dhumatee jiru sagantaa mata duree keenyaarraa kana wal qabsiisee wanni ati dargaggoota keenya dhaamtu daqiiqaa takka keessatti gabaabsii dargaggeessa keenyaaf waan gaara. Gabaabsiisii dhaama. Wanti ani dargaggoota fillee hawaasa keenyaaf illee dhaamu dargaggoota dargaggoota wanti ani dhaamu kaayyoon ol ka'uu qaba. Kaayyoo keessan ol kaasa. Kaayyoo keenya olaa kaafannu. Nuti biyyaaf maal buusneerraa addunyaa tanaaf maal buusneerraa kaayyoo biyyooma kaayyoo addunyaa qabaachuudha qabna. Malee yookiin biiroota akkatti qabatanii taa'u kaayyoo akkasii akka hin kaayyeeffanne ofii kiyyaafillee isiniifillee dhaama. Inni itti aanu wanta hawaasa keenyaa dhaamu akkuma walii galaatittu hawaasa dhiqofan dhaama. Tokkoffaa leenjilee personal development yookiin leenjilee gahumsa dhuunfaa akka leenji'an sirriitti hawaasnis akka jajjabeessu dargaggoonnis akka leenji'an kan jedhuun dhaama. Inni lammataa barumsa amantii fi barumsa saayinsii irratti akka jabaatamu dhaamuu barbaada. Carraan akkaniitiif galatoomuu jechuudhaan barbaada. Asirratti gabaabsa. Tole kan hundi keessanii guddaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa kan hanga ammaatti hordoftan qophii keenya keessatti dargaggoon islaamaa kaayyoo ofii filachuu keessatti wantoota hedduu kaasneetiin hin jirra. Maalummaa kaayyoo irraa kaafnee barbaachisummaa kaayyoo irraa kaafnee namni kaayyoo qabu bakka dhaqu beekaa namni kaayyoo qabu jireenya milkaa'aa akka jiraatu waan hedduu irraa kaafneetiin jira. Seenaa kaleessaa keessatti deebinee kaayyoon jiraachuu keessatti rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam seenaa isaanii kaafnee kaayyoof jecha bu'aa bahii hedduu dabarsaniiru. Kanaaf nutis dargaggeessi keenya akka har'a jiru yeroo har'aa jirru kaayyoo baafannee kaayyoon jiraachuu keessatti of laaluu qabna. Of deebineetiniin ofirratti jireenya keenya kan hanga ammaa dabarsine gulaaluu qabna. Har'a dalaguu dandeenya taanaan har'uma raawwachuu qabna.
waan boru ittiin milkoofnee addunyaa kanarrattis gammannee boru akhiratti illee ittiin gammannu har'a dalaguu qabna. Yeroo keenya lafatti dabarsuu hin qabnu, kaayyoon jiraachuu qabnaan. Dhaamsa keenya dhaamsa xumuraa sagantaa galaa dargaggoota keenya har'aati. Qophiin keenya har'aa kan hanga ammaatti hordoftan ture. Qophicha qopheessuun kan isin faana ture an Mu'aaz Abdusamadii. Torban sagantaa biraa mata duree biraatii fi keessummoota biraa qabannee walitti deebinaa. Hammasituu turtii gaarii isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nuur TV miidiyaa ummataaf dhalate. Nuur TV ربي النفايك النساء خدناني miidiyaa gama hundaan sammuu hawaasa isaa beekumsa diiniitiin gabbisu miidiyaa fedhiif hawwii hawaasaa gadi fageenyaan hubatee odeeffannoo diiniif hawaasummaa dhalootaaf dhiyeessu miidiyaa walitti dhufeenya diiniif hawaasa islaamaa daran jabeessu miidiyaa godaaf guduunfaa doofummaa kaleessaa keessaa nu baasee beekumsaan nu jabeessu irratti xiyyeeffate kana 65 duwwaa 4 irratti okee jechuudhaan erginee qarshii tokko qofaan miidiyaa nuuf cinaa dhaabbanna. Ah